Ashama akkam jirtu ani margaan gaasuutii abbaa lataatu yeroo tokko qoosaasaa keessatti akkana jedhe maal jedha seetanii jechuma keetu na jarjarsi malee ani nama jarjaru miti. Jechuma keetu na jarjarsi malee ani nama jarjaru miti. Wanti kun jecha baay'ee jabaadha. Abbaa lataatiif rabbi boolla isaa daadhiidhaan guutu. Waliigalatti yoo ilaalle garuu jecha jabaa ergaa guddaa of keessaa qabudha jechuudha. Har'a dhimma lamaaf hin dhufe. Dhimmi koo inni jalqabaa jireenya koo keessatti mudannoo na mudate sana immoo akkamittiin akkan darbe tarii mudannoon kun jiruu keessan keessatti jireenya keessan keessatti isin fayyaduu danda'a waan ta'eef hankaasa. Inni biraa dhaadannoo sirna TPLF kuffisuu keessatti dhaadannoon baay'ee ol ka'ee mul'ate tokko baankii fi taankii malee sirna nama nyaataa TPLF dhukkee irraa kaafne waan jedhu dhaadannoo qabsoo yeroo sanaa keessa turedha. Baankii fi taankii malee waan jedhu dhimma kana lamaan irratti waa kaasa. Yeroo baay'ee namni dhugaa faana jiraatu dhagaamtii dhabuu dhiisuu danda'a. Garuu mileenas taatee bileenas taatee qofa galeessas taatee dhugaa faana jiraachuun adiidhaan adii jechuu gurraachaan gurraacha jechuun dhugaadhaaf amanamu jechuudha. Oromoon gaafa dubbatu yookaan mammaaku dhugaan ilmoo waaqaati jedha. Dhugaan ilmoo waaqaati jechuun dhugaan ammam olaanaa akka ta'e, dhugaan waa hundaa ol akka ta'e, jiruu namaa keessatti dhugaan waa hundaa akka ta'e. Seera addunyaa kanarratti wanti hundaa oli seeraa jedhan biyya keenyattis addunyaa irrattis. Oromoo biratti garuu dhugaa waa hundaa oli. Dhugaa waa hundaa olii kanaaf jiraachuun waaqaaf dhugaadhaaf amanamuudha jechuudha. Dhugaati jettu kana namni kophee guddaadhaan irra jechuu danda'a. Akka hin argineef, akka namni biraan argineef. Yookaan immoo dhugaati jettu kana tulluun guddaan isitti jiguu danda'a. Akka namni hin argineef. Garuu dhugaan waan tulluun itti jigeef, waan namni tokko qabatee jiruuf, waan namni kumni mileenni qabatee jiruuf miti. Dhugaan dhugaadhuma jechuudha. Dhugaa kana tiksuu yoo dadhabne immoo, dhugaa kana yoo eeguu dadhabne immoo, dhugaan qal'achaa, hanqachaa gaafa deeme dharri goobaa guddataa furdataa adeema jechuudha. Maaliifan kana isinii kaasaa? Akkuma OBN hundeessineen bara 2000 jechuudha. Waggaa tokko booda natti fakkaata carraan wayii dhufee. Carraan kun gaazexeessitootaaf dhufee. Yoo sana gaazexeessitoonni nama 250. Yoo sana carraan wayii dhufee. Carraan sun waan 30 nama gaafatu ture. 30 kana argachuudhaaf garuu akka malee dhiphanne isinitti hima. 30 reef hojiitti qacaramne, uffannee hin quufne, nyaannee hin quufne, filannee dibannee hin bareenne. Akka yuunivarsiitiidhaa maddiin keenya wal tuqee jirutti jireenya yuunivarsiitiin beektanii achi keessaa akka baanetti jirra. Uffanni nurraa hin bareenne. Ta'ee immoo miidiyaarra gaafa hojjettu waan baay'ee si barbaachisaa. Uffannaa toluu qabdaa, dubbannaa toluu qabdaa, dubbisuu qabdaa, kitaaba bitachuu qabdaa. Rifeensa kee, danaa kee, areeda kee akkatti tolfattu waa hundaaf maallaqni si barbaachisaa. Akka dubartiis ta'uu baannu. Akka dhiiraatti wantoonni maallaqa nama baasisan baay'ee jiru waan ta'eef
Nuti yeroo sana an ofii kiyyaaf 30,000 dhiisiiti 5,000 kiisiidhaa qabaachuun yaadeeyyuu hin beeku jechuudha. Inumaayyuu immoo mindaan koo 1,350 natti fakkaata. Irraa ciccitee harka koo kan ga'u birrii 1,000 rabbi isinitti argisiisu mana kireeffattanii uffattanii maal jettanii ji'a tokko birrii 1,000 ga'u nama makka ulfaatu. Baay'ee yeroo sana wandeebi'ee yaadadhu baay'ee na dinqa jechuudha. Achiin kanarratti cabarratti baqaqa akka jedhan 30,000 wanti nu gaafatu gaafa dhufu eessabbaa keenyaa seena. Eessabbaa keenyaa seena. Warri keenya yuunivarsiitiitti nu faana rakkatanii waan qaban nutti baasanii nu barsiisanii har'a immoo hojii qabannee waggaa tokkoyyuu immoo hojii hojjennee birrii 30,000 fidaa yoo jenneen warri keenya seessaa fidu. Gaafiidha. Sana booda yaanni wayii ka'ee maaliif waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaa deemtanii achirraa liqeeffattanii wanti jedhu dhufee yaadichi bareeda jedhamee fudhatamee toleennee fiignee didichinee wal cabsadhan jechuudha. Waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaa kana waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaa kana gaafadhan namni walirraa faffagaatee biiroo keessa taa'ee jira. Namoota gurguddoo wayii jirasi. Achi dhannee maallaqa liqeeffachuu dhuti seera kana birookiraasii hojii kana waan baankii kana hin beeknu wanti nuti beeknu tokkollee hin jiru ittuma nam'inee birrii liqeeffachuu barbaanne 30,000 barbaanna maal jennee mana keessa waliif gaaffii fiigne ofittan kolfarra taa'ee gaafa yaadadhu garuu nu haasofsiisan jecha nu hubataniiru natti fakkaata. Tarii immoo namoonni tokko miidiyaa irratti sin beekama natti fakkaata. Achi nu haasofsiisanii maal taatanii jennaan akkanaa birrii 30,000 barbaanna jennee yaadadha ijoollee 3 taanee dhanne yeroo tokko achi akkamittiin 30,000 barbaaddu akkas godhaa seerri isaa akkana ta'uu qaba akkanatti xalayaa fidattanii mindaa keessanii maal jedhanii kana hunda goonee fiignee xalayaa barreessinee maal goonee gaafa dhannu nu yarduma 30,000 fudhannee baana seenee edaa kan isaan nu kennuu danda'an mindaa keenya tilmaamaniitu mindaa keenyatti yeroo sana ani birrii 12,000 liqeeffachuu danda'a mindaa kootiin jechuudha. Birrii 12,000 birrii 12,000 kana maaliin nan godha kan nu gaafatan 30,000 birriin kun yoo liqeeffadhes walanqattee ta'a idaattan seena sana booda'oo maal gochuun danda'a hin beeku garuu yaada wayiin natti dhufe maaliif kan arganne kana fudhanne homaan qabuurra wayin qabaa caala waan ta'eef maaliif birrii 12,000 kana liqeeffanne yoo ta'u baateen deebiif namaan rakkoo qaba. Yoo isa biraa namarraatti guuttan nu dhabne jechuu kooti. Kana irratti walii gallee toleenne birrii 12,000 fudhannee gidduu kanatti dhimmisaa marsaa 3 akka kaffaluu dandeenyu. Iddoo 3tti qoodamee kaffaluu akka dandeenyu hoogganaan yeroo sanaa nu deeggaranii qarshii 10,000 jalqabaaf akka kaffallu sana booda immoo qarshii 10,000 achiin 10,000 marsaa 3 akka kaffallu dandeenye birrii 12,000 koonan fudhadhee nan galee birrii 10,000 achitti dhaqee kaffalee birriin 2,000 irratti hafnaaniin birrii 2,000 kana nyaadhu dhugu kiisa koos lageen ofii koos lageen birrii kanaan televizyiinii wayii bitadhe. Televizyiinii wayii bitadhe gaazexeessaadha televizyiinii irra jira waan ta'eef ofis arguun qaba waan ta'eef televizyiinii wayii birrii 2,000 televizyiinii durii kana beektu miti garaan isaa achi jira hudduun isaa achi jira bitadhee galee. Akkasittiin Waalqoorraa yookaan waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaarraan yeroo jalqabaatiif maallaqa guddaa liqeeffadhe jechuudha. Maallaqni guddaan liqeeffadhe kun birrii 12,000. Maallaqa sana mindaa koorraa kuteen osoo hin inqisaasessin kaffalee fixeen dabalataanis dhimma biraatti liqeeffadhee deebisee ofirraa baasee achi liqaa baree jechuudha. Liqeeffachuu itti fayyadamuu deebisu waan jedhu sanarraa ka'ee waan isin ajaa'ibu kun sammuu koo keessa osoo jiru waldaan liqii fi qusannoo Oromiyaa kun gara baankii Siinqeetti jijjiirame. Baankiis taankiis
hin qabnu edda jechaa turre gara baankii siinqeetti jijjiirame. Baankii siinqeetti jijjiirame maqaan dheeraan waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaa jedhu sun jijjiirame baankii siinqee jechuudha. Baankii siinqee. Maali baankiin siinqee? Maali siinqeen? Akkamittiin siinqeen maqaa baankii ta'e? Maqaa daldalaa miti. Maaliif? Waan ta'eedhu sammuu koo keessa ture yeroo sana. Gaafa siinqee yaannu dubartummaa naannoo Tuulamaa kana keessa warri jiraatani mo'ata jedhu naannoo keenyatti. Mo'anni kun mirgi dubartii tuqamnaan akkuma siinqee Arsii gamtaan dubartootaa bahee waan haati siinqee siikoo mandootti gootu Oromoota Arsii biratti gootu hundumaa gochuudha. Wal fakkaata. Naannoo nan dhaladhetti mo'ata jedhama. Gara kanatti immoo sirna siinqeedha. Kamisaa ta'u kam tokkuma mannichi. Achi maalinni siinqee fi baankii maalitti fidee? Maaltu walitti fidee? Mo'ata jechuun sirna dubartiiti, dubartummaadha. Siinqeen sirna dubartiiti, dubartummaadha. Nagaa eeganii, nagaa labsanii jennee akkamitti immoo baankiitti walitti dhufe jedhee sammuu koo keessatti yaadee dubartummaa jechuun kaamettummaadha. Dhiirummaan gameessummaadha. Dhiiraan kaamettiin jedhan dhiirri gameessa. Dubartiin immoo kaamettii. Dhiirri bareedumaan jajamu. Gameessa ilmaati jedhama. Rogeessa jedhama. Dubartiin immoo kaamettiidha. Bareedduudha. Harka tolti, amala tolti, haala tolti jedhanii dubartii ibsan. Garuu siinqeen immoo irra caalaa dubartummaa kan ibsuuf dubartummaa jechuun qusachuudha, hidhachuudha, guduunfachuudha. Akkaanis akka malees birrii ba'u hundumaa to'achuudha jechuudha. Na yaadadha yoo maallaqa wayii argadhe akka koo biran kaawwadha. Yoo baankii nuun jirretti yoo baankii yuun beennetti ishii bira kaa'een gaafan barbaadu waanan barbaaduun fudhadha jechuudha. Qorxii beektuu? Qorxii kana keessa maallaqa keesseet mudaayiisa jedhan kan. Achi keessee qadaaddee hiiteet birrii mana keenyatti samufaa jira. Dhugaan isinitti hima. Achuma keessi achumarraa yoo waa gurgurtees achuma dabaltii namni biraallee bitee fidee bira kaawwataa achuma keessi amma barbaadan mudaayii sana hiiktee keessaa baaftee kennite jechuudha. Ammallee baankiitti waan akkasii keessattuu waalqoo keessatti waan akka sanduuqaa wayii tolchanii namaa kennanii namni manatti waa keessa buufatee birrii gaafa isa guute geessee achitti kaawwachuun sun gaafani kan akka honqoo mudaayii keessee lafa keessu sana argu baay'ee na raaja waan achirraa fudhatame natti fakkaata. Natti tolallee wanti suni. Kamisaa ta'uu baankiin kun dubartummaan qusachuudha, dubartuun kaamettummaadha, hidhachuudha, guduunfachuudha, akka keenya birrii balleessaan oolanii, maallaqa balleessaan oolanii. Kanaaf baankii siinqee jedhan eeyyeen baankii siinqee qusachuu. Ammoo dubartummaan amanamummaa. Oromoo biratti namoonni bakka guddaa qaban jiran laata. Madaallee guddaa Oromoo keessatti gootummaa, guddummaa gosaan, lafa qabaachuu, nama dhugaa ta'uu madaallee guddaadha jechuudha. Madaallee guddaadha jechuudha. Kanaaf daandii jireenyaa keessatti ammoo waan jaalatan cinaa wanti jibban waan namaa guutu bira wanti hin guunne waan hawaasa biratti wal cina hin arganne hedduu yoo jiraatullee daandii jireenyaa keessatti cabsitee keessa baata jechuudha.
kana sammuu koo keessa jira. Baankii siinqee jechuun siinqummaa jechuun dubartummaa jechuun qusachuu kana sammuu koo keessatti qabadhe. Namni wayii maallaqa naa ergee baankii siinqee ta'e akkaawuntii yookaan lakkoofsa herreegaa baankii siinqee qabdaa naan jennaan eeyyee akkamittiin ani hin qabu. Ittan ergee maallaqa sana nan barbaada waan ta'eef harkatti hin barbaada waan ta'eef nan deeme jechuudha. Nan deeme gaafan deemu gaafan mana sana seenu namni baankii nan seene kana baankii nan seene guyyaa biraa maqaa isaa isiniin hima beekaa keessa jiranii namoonni muraasni mataan isaanii kompiitara irratti cabee yoo birrii lakkaa'anii namaa kennan yoo birrii lakkaa'anii namarraa fuudhan yoo birrii akkaawuntii tokkorraa akkaawuntii biraatti dabarsan yoo sammuun isaanii baay'ee ko'eessa ta'e yoo harki isaanii baay'ee ijji isaanii kiiboordii kompiitaraa irratti gadi bu'ee akkatti ariifatanii hojjetan namoonni muraasni natti mul'atan jechuudha. Akkuma kana immoo namoonni hidhatanii filatanii karavaatii godhatanii of babbareechanii of shoshoolanii calleedhanii taa'anii akka suuraa nama ilaalanii ija koo fuuldura jiran jechuudha. Achi suni maal ta'ee akkanatti ko'ummaan isa cinqa. Kun immoo maal ta'ee akka suuraa taa'ee nama ilaala. Waan jedhutu sammuu koo keessa dhufe jechuudha. Maaliif? Baankii fi taankii hin qabnu gaafa jennu dhugumaan baankii fi taankii waan hin qabneef. Dhugumaan tiraaktara waan hin qabneef. Har'a baankii fi taankii gaafa qabnu garuu baankii fi taankii keenya qabaachuu kana mirkaneessachuu maaliif dadhabame? Maaliif akka suuraa namni taa'ee nama ilaala? Beeki hojiidhaaf baatee, beeki hojiitti qacaramtee, beeki dhaabbata dhiigaan dhiigni dhangala'ee lafeen itti burkutaa'ee dhufe keessaa baate waan ta'eef. Oromoon waggootaan miti jaarrotaan akka saree sansalataan hidhanii baankiirraa hidhamee taa'eera. Baankii daawwateera. Akka siidaa akka gamoo of fuulduratti baankii daawwateera. Qaba qabsiifatee liqeeffachuu hin danda'u. Qaba qabsiifatee ittiin daldaluu hin danda'u. Seera isaa hin beeku. Namnuu achi hin dhiyeessu. Namnuu achi hin geessu. Kanatu isa kaase. Biyya bulchuu qofa isinitti hin fakkaatiin qabsoon. Biyya bulchuu qofa jedhanii qabsoo yaaduun dogoggora guddaa. Dinagdeen ofii tuqamnaan, qabeenyi ofii tuqamnaan, kan keetti namni biraa fayyadamnaan, kan kee namni fudhatee kooti siin jennaan, waa hunda dachee keerraa fudhachaa, siin baankiirraa hanqisaa, siin baankiirraa lagaa, waan ka'eef lakkii jechuun dhufe. Hin ta'uu dhaabbadhu jechuutu dhufe jechuudha. Waan baay'ee nama raaju keessaa beektonni siyaasaa Oromoo tokko Oromoon qonna irratti akka xiyyeeffatu isaanii kakaasu argine hin beeku. Dhaga'e hin beeku. Biyya akka Itoophiyaa dinagdeen isaa dhibbeentaa 80 ol ta'e keessatti biyya akka Oromoo guutuun isaa qonna irratti hirkate kana keessatti yoo beektonni siyaasaa nu caalan namoonni gurguddoon yuuboonni hayyoonni abbootiin gadaa jaarroleen namni barate walii galatti kamiyyuu Oromoo qotadhu dhaabbadhu haramadhu siyaasa anati si hojjetaa naa dhiisii jedhanii
dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokko tokko yoo isaan dubbatan takkaa dhageenye hin beeku. Nyaatan maleeyyuu qabsoon hin jiru. Nyaatan maleeyyuu humna biyyaa ta'uun, humna ofii ta'uun hin jiru. Kanaaf yoo jaalannes, yoo jibbines qonni utubaa dinagdeeti jechuudha. Ammoo barnoota keessattis fudhaa ilaalame. Takka filannoon humti nuti filannee barnoota barachaa turre mataan isaa gaafii mataa isaatii kaasa. Fakkeenyaaf biyya dinagdeen ishee qonna irratti dhibbeentaa 80 ol irkate keessatti biyya abbootiin isaa akaakayyuuf abaabileen isaa hundi jiruun isaa qonna irratti irkate keessatti namni baay'een muuxannoo ganamaan qonna irraa warra isaarraa argaa ture. Muuxannoo ganamaan qonna irraa warra isaarraa hubachaa ture irraa ka'ee ogummaa qonnaa baratee caalaatti qonna ammayyeessee caalaatti qonnatti galee biyya qonnaan badhaate, biyya oomishaan badhaate, biyya midhaan gurgurtaa fi midhaan nyaataaf oolaniin badhaate uumuun hin danda'ama ture. Garuu qotaa dhalannee qonna guddanne waan nurra dheeratee fi laata hin beekan. Har'a Itoophiyaa keessatti kaleessayyuu miti har'ayyuu yoo xiqqaate namni ofii isaatii hin qonne yookaan warri isaa hin qonne yookaan akaakayyuun isaa hin qonne dhibbeentaa 10 waan caalu natti hin fakkaatu. Kanaaf biyya kanatti qonni guddate keessatti oomishni qonnaa keenya akkaan dagaaguu qaba ture. Miidiyaan kana irratti baay'ee hojjechuu qaba turanii. Yaaleera miidiyaan dhugaa dubbachuudhaaf abbootiin siyaasaa, namoonni siyaasaa, hayyoonni siyaasaa baay'een isaaniis kana irratti baay'ee hojjechuu qabu turan. Kana irratti waan hin hojjenneef nuti laafina guddaa waan agarsiifneef qonnaan bultoonni keenya oomishtummaan isaanii qonna irratti qaban hanga yaadameef hin geenye jechuudha. Kanaaf namni waan nyaatee bulu amma dhabuutti deeme jechuudha. Waan nyaatee bulu amma dhabuutti deeme jechuudha. Kanarraa fuudhamee baankiin siinqee itti gaafatamummaa kana nan fudhadha jedhee akka hojjetuuf baankiin har'a namoonni tokko filatanii dibatanii babbareedanii miidhaganii karavaataa godhatanii kan obboleessi isaa biraa osoo booratu inni kun biraa taa'ee nama ilaalu kana qonna jabeessuu, qonna ammayyeessuu. Baankiin siinqee dhibbeentaa 100 keessaa 49 qonna akka deeggaruuf akka hundaa'edha kan nuti dhageenye. Akkasittiinis kan nuti beeku. Waan yeroo sana jedhames dhaggeeffadhaa. Baadiyyaa Oromiyaa jijjiiruudhaaf inisheetivoota hedduu bocinee hojiitti hiikaa jiru keessatti rakkoo guddaa fi qormaanni olaanaan rakkoo faayinaansiiti. Rakkoo faayinaansii nu qoraa jiru kana hiikuudhaaf mootummaan naannoo keenyaa murtee olaanaa murteessee baankii uummataa kan ta'e baankii siinqee akka hundaa'u taasifamee jira. Yeroo baay'ee maaltu na raaja seetan? Kanniisni afaan kamiin jechoota akkamiitiin walitti haasofteet, walitti dubbatteet, walii galtee damma mi'aa akkasii oomishtii laata? Hojii walii qooddee warra maddee yaadattoo ta'e gaagura ulanii yoo gaagura ulaan tole qofa kannisni kan itti galu. Yoo ulaan hin tolle sonanii dhaqanii ilaalanii keessaa ba'an. Garuu immoo maal godhan? Tooftaa qaban. Kannisa argachuuf gaagura kee sirriitti uluu qabda, qoraasuu qabda.
Damma nyaachuuf immoo iddamuu qabda. Har'a tekinooloojiin sana mo'ate malee. Damma nyaachuuf iddamuu qabda. Hojii walii qooddee kanniisni namni gamni kanniisa mootii qabeet qobaatti gaagura keessatti gaagura hojjetee gaagura xiqqoo wayii achi keessa kaa'a. Isa eegan mootii sana eegan achi keessatti. Mootii isa eegan sanaaf nyaata kennan achi keessatti. Warri kaan bishaan waraaba waabee jedhama. Kaan daraaraa fida. Kaan immoo daraaraa dhufe achi keessatti damma godha. Hojii walii qoodanii mootii isaanii eeganii mootii isaanii beekanii afaaniif jechoota akkamiitiin akka isaan walitti haasa'an beekuus faannu damma raajjisan oomishan jechuudha. Waan xiqqoodha jechuudha kannis. Kan biraa immoo goondaa fudhaa. Waan xiqqoo biraa maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya ciniintee irratti duuti. Hiriiraan deemti. Wal biraa naftu. Waliin nyaatti. Waliin baati. Wajjin galti. Goondaadha bara. Nama miti goondaadha. Tooftaan har'aa loleen hiriiraan itti deemu tarii hin beeku qorannoo biraa barbaadu malee tooftaan hiriirri Oromoon ittiin sirna gaafa qabu deemu goondaarraa fudhatamee yaadaan. Loltuun addunyaa kanaas tartiibaan waleegaa of eegaa gaafa itti deeman achirraa fudhataniitu. Goondaallee jechuudha. Kanaaf amma baankii dhiigaan dhufe kana baankiif taankii hin qabnu tiraaktaras hin qabnu jenne kana akkamittiin achirraan geenya jedhanii yaaduun hojii manaati jechuudha. Hojii manaati jechuudha. Waan isin raaju keessaa guyyaa tokko keessummaa Margaashoo imala gootaa irratti affeerrachuudhaaf keessummaa koo istiidiyoo kootii gadi ba'een boolee dhaabbadheen keessummaa koo osoo eegaa jiru namni waa barbaadu namni waa eegu ija gamaa gamanatti facaasa jechuudha. Gamaa gamanatti erga ijjisaa jechuudha. Amma ijjisaa fagaatee arguu danda'utti. Boolee dhaabattanii ijji keessan fagoo akkan argine beektan isin. Dhaqee gamootti bu'aa, dhaqee wayitti bu'aa, dhaqee wayitti bu'aa ijji keessan isinitti deemu fagoon deemu jechuudha. Haa ta'uuti cina koo mirgaa gaafan laalu waajjira pireezidaantii Oromiyaa isa haaraa ijaaramuun cina koo harka mirgaatti ilaale maaltu sammuu kootti dhufe seetanii maaliif waajjira pireezidaantii kana maaliif iddoo kanatti ijaaranii maachiin sin gara qarqaraatti maaliif hin baay'ifni maaliif achi siqanii in ijaarre maaf iddoo kanatti ijaaranii jedheen sammuu koo keessatti yaade dafeen ofumaa deebii ofitti deebiseen iddoon barbaannuyyuu iddoo kanaa iddoon barbaannuyyuu iddoon feenuyyuu iddoon kaaneyyuu handhuura kanaa ciqilee miti taakkuu tokkollee maan taane gamoo miti godoo wayillee maaf hin taane asii kaane as barbaanna as teenya as tunuuf mala baga bakka kana dhaabbanne jedheen ofumaa yaada kootti deebii ofii kenne jechuudha. Fuuldura isaa kan jiru gamoo raajii bifa adiif cuquliisaan faayamee gamoo biraatu dhaabbatee jira. Itti siqee gaafan laalu gamoon kun gamoo OBN isaa haaraadha.
kunis raajiidha. Isatti aansee lafa baay'ee bal'aa iji hin kunne ijaarsa qorqoorroo haaraa ammaatiin marfamee jiru volkaanoo wayii lafa keessaa dho'ee ol garagalu laavaa ol ba'ee sammuutti ol nama faca'u kan alagaa mataa gadi qabsiisee achiin dabarsu kan firri immoo gaafa achiin darbu jabaatee bargaanfatee lafa ijjataa bira darbu baankii Siinqeetu tarii boru kan booleerra garagalu gamoo ijaaraa jira jechuu dhaga'een dhaabadhee ilaale. Kaleessa har'a boru. Kaleessa Oromoon handhuura Finfinnee seenuudhaaf handhuura Finfinnee qabachuudhaaf booleetti afaan Oromoo dubbachuudhaaf deeffatee aarsaa inni kaffale sanan kan biraallee haafu nama du'a ajjeefamuuf barbaadamu hin dhukkubee du'uuf jira jedhanii baatanii mana hospitaala geessanii hospitaala sana keessas namni waan jiru Oromoon achi keessa waan jiruuf inni immoo du'eera jedhee mana reenfaa galchee kafananii sanduuqni qophaa'ee dhufee sanduuqaan nama jiraa achi baasan jechuudha. Kana gaafa yaadadhu hagam Oromoo irra qabsoon akka dhiirati. Hagam immoo bu'uurri qabsoo Oromoo jabaa akka ta'e. Hagam qabsaan dhugaa akka jiru. Hagam qabsoofsisaan dhugaa akka jiru. Isa haadha ulfaa ilmoo faana ajjeesan irraanfadhaa. Isa waan maqaa Oromoo qabnuuf lafa seennu hundatti lamaa sadii irra deebi'amnee sakatta'amne irraanfadhaa. Isa namni sagal an Oromoodha amantii miti jedhee boolla tokkotti nam'e irraanfadhaa. Garuu nama jiraa hospitaala geessanii reenfa keessa ciibsanii abujadii adiidhaan maranii kafananii saaxiniin fidanii itti galchanii saaxiniin achi keessaa baasan jechuudha. Akkana qabsoon ammana qabsoon isa gaafa irreechaa yaadadhaa. Baay'ee isaa boodatti deebi'aatii yaadadhaa waan taane waan goones yeroo baay'ee waan goone hin dubbannuumi waan goones hin yaaddessine hin nyaannessine hin qaaccessine irra aan akka firris ormis hubatutti jechuudha. So irra aanuun keenya immoo faayidaan isaa maali? Irra aanuun qofti gahaadhaayi. Har'a dinagdeen nun barbaachisuuyi. Har'a liqeeffachuun nun barbaachisuuyi. Har'a ittiin hojjechuun nun barbaachisuuyi. Eeyyeen kan birriin taphatus jira. Haa taphatu inni. Kan birrii gannaqaa oolus jira. Haa gannaqu inni. Isa laaltee gannaquu hin bariin. Isa lagattee qusachuu bari malee. Isa ilaaltee birrii makiinaa keessatti birrii harkatti baattee deemu hin bariin. Isa lagadhuuti birrii baankii kee kaawwadhu geessiiti. Baankii kee kaawwadhu. Istiidiyoo Margaashoo Imala Gootaa namarraan kireeffadhe. Maallaqa isaaniif galchuudhaa jedheen baankiin seenee hin beekne akkaawuntiin hin qabneen baafadhe jechuudha. Akkaawuntiin ani fayyadamu Siinqeen qabaa.
baankii kanan qabaa. Akkaawuntii sanaa ergaachiin isinii dabarsaa lakki isan qabnu nu. Kam qabu? Kan qaban qabu. Azar baankii hedhiitii irratti nu ergii. Eeyyeen mirga isaaniiti. Margaan immoo kaffaluudhaaf dirqama qaba. Osoo istiidiyoo margaa shoo imala gootaa gamoo akkasii Oromoon ijaarratee ijaarrachuun ni jiru kun istiidiyoodhaa kan ta'u ijaarratee fixatee ciqireeffadhee kiisa mirgaatii baaftee kiisa bitaatti galchuun walirraa fagoo miti. Laphee kee irraa fuutee dugda kee duuba kaa'uun garuu walirraa fagoodha. Walirraa fagoodha. Kanaaf ormi baankii fi taankii qabateetu waggaa amma kanaa sirra ture. Ati immoo har'a baankii dhaabbatteetta. Baankii dhaabbatteetta. Baankii dhaabbatte kanaan atis akka namaa baankiin qabaa jettee dubbachuutu sirraa eegama. Itti fayyadamuutu sirraa eegama. Mee wayin isinitti warra achi keessaa taa'anii namoota muraasa silaalan akka suuraa yuunivarsiitiidhaa gaafan ba'u miseensa dhaaba siyaasaa TPLF waan hin turreef ji'a 8 lafa taa'e hojii dhabeen akkattiin hojii argadhanatu beeka. Sana qofa miti hojiirraas ari'ame ammas akkuman ta'u iyyuu immoo qacaramee dhiiga koo ganamaa humna koo dargaggummaa hamman danda'u Oromoodhaa waan hin kenneef qofa Oromummaa kootiin gaafan hojiirra ari'atamu immoo harka duwwaa galee mana koo taa'ee hojii dhabdummaan hagam akka nama dhukkubsu sirriittan hubadha jechuudha. Hagam namaa gad akka nama godhu. Hagam akka gadi nama qabu. Sirriittan hubadha jechuudha. Sirriittan hubadha jechuudha. Yoo xiqqaate baankiin siinqee har'aa damee 6,000 ol qaba. Damee 6,000 ol keessa namoonni hojii gaggeessaadhaa haga qulqulleessituu fa'aatti jiran biddeen nyaatu jechuudha. Biddeen mana sana ijoollee isaaniitii laatu. Ofii nyaatu. Abbaa isaanii ittiin sooru. Haadha isaanii ittiin gargaaru. Ittiin nama fakkaatan. Waan numti fe'e baankiin kun otoo zeeroo ta'e namni biraanchii dameewwan baankii amma kanaa keessa hojjetee biddeen nyaatu silaa otoo kana dhabe harka namaa eegu meeqa mannaaye meeqa dhugaa naa beeku. Baankii kana keessa gaafa hojjettu immoo ofii keetii hojjedhu. Ofii keetii hojjedhu. Waggaa 6 hojjedhi mana mootummaa waggaa 6 qofa. Waggaa 6 qofa mana mootummaa hojjedhi. Sana booda waliin fiigaa, gadiin fiigaa. Namaa olis miti, namaa gadis miti. Kaanii ol miti, kaanii gad miti. Garuu akka nama tokkootti nan jiraatu. Garuu ofiif jecha imaanaa baankii siinqee keessan hojjedhaa jettee haasofta. Gaafa haasoftullee baankii siinqeen hojjedhaa. Alatti gaafa himattu bar hin bareeda baankii siinqeen hojjedhaa. Waajjira akkasiin hojjedhaa. Biiroo akkasiin hojjedhaa. Mana keessattis isa gochuutu nurraa eegama jechuudha. Ammoo imaanaadha laala. Ammoo dhiigaan dhufe laala. Ammoo baankii waggaa 3 keessatti Itoophiyaarraa baankii 5ffaa ta'e. Gaafa jedhuun na araaje. Kana hunda waanin booleetti ilaalaa oole iddoo baankiin siinqee gamootti ijaaraa oole
kana hundumaa ilaaleen yaada koo keessatti qabsoo Oromoon dabarse hundumaa ilaaleen galgala gaafa manatti galee televezyiinii banuu dookumentarii baankiin siinqee hojjate wayitu darbaa jira. Na raajeetan maali wanti guyyaa yaadaa oole wanti sammuu koo keessa ture. Baankii kana dhaqee wanti na mudate. Waldaa liqiif qusannoo irraa yeroo jalqabaatiif birrii 12,000 birriin guddaan ani jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatiif liqeeffadhe. Baankii liqiif qusannoo waldaa liqiif qusannoo Oromoo irraa ta'u. Akkam har'oo maaltu jira? Mee baankii kana keessa maaltu jira? Wanti nan taajjabe kunoo kaasu. Wanti nan immoo itti gammade kana dubbatu dhiigaan dhufe san jedhe kana jira. Namni dhiigaan dhufe jedhu jira. Taa'in dhaggeeffadhe jechuudha. Gaafan dhaggeeffadhu edaa baankii kana namni nu banne malee oomisha qonnaa irratti birrii biiliyoona 52 ol oomisha qonnaatiif birrii biiliyoona 52 ol dhibbeentaa 49 ol baankiin siinqee waliigalatti baankiin kun gaafa hundaa'u maal fakkaata? Har'a hoo maalirra jira? Boru maal ta'uu danda'a? Akkuma ibsaa gaanii keessaa asuma keessa naanna'aa moo achi ba'a? Oromiyaa Itoophiyaa wal ga'ee Itoophiyaan ala ba'amoo hojjettoota baankaroota dandeettii addaa qaban ga'umsa addaa qaban baankii kana ammayyeessan baankii kana Itoophiyaa irraa tokkoffaa taasisan Afrikaatti dorgomsiisan baankaroota boru baankii banachuu danda'an maaliif hin yaadamu biyya kana keessatti? Ani yeroo baay'ee baankii banuun akkana ni dubbadhu kana miiraan ta'uu dhiisuu danda'a. Seera beekuu qabda. Ogummaa isaa qabaachuu qabda. Humna isaa qabaachuu qabda. Garuu fakkeenyaaf amma namoonni dhuunfaan inumayyuu indaastirii kana keessatti yeroo baay'ee kan inni boonullee gaazexeessitoonni amma humna isaaniitti showuu banachuu, miidiyaa banachuu, miidiyaa mootummaa keessaa ba'an immoo miidiyaa biraa banuu iddoo miidiyaan mootummaa hojjechuu dadhabe hojjechuu waan miidiyaan mootummaa dhiyeessuu hin feene dhiyeessuu nama walitti dhiyeessuu namaaf nama walitti fiduu isaa achi harkifatu isaa as harkifatu walitti harkisuu akka horii cubbuu saddaan bittimuudhaaf fiigu walitti qabuuf deemu nama diiguu dhalate nama waa hunda xureessuu dhalate umurii koo keessatti baay'ees nama jajuudhaan ariifadhu baay'ees nama qeequudhaan ariifadhu kanammoo akaakayyuu koorraan dhaalee natti fakkaata. Maal jedha yeroo baay'ee gaafa mammaaku jaalalli kiliin jibba xilii fidaa ilma kiyyaa likkumatti nama jaaladhu likkumatti nama jibbii jaalalli kiliin jibba xilii fidaa inni ammaa kun yoo wal jaalatu akka malee fixee wal keessa seena yoo wal jibbu akka malee fixee walawwaalee walajjeesee biyyootti wal naqee wal biraa deema. Waa xureessu, waa fashaleessu, waa maqaa baasu, waa maqaatti kennu. Nama ilmoo isaatii maqaa baafachuu hin dandeenyetu maqaa Oromoon baafate si jibbisiisa. Nama ilmoo isaatii maqaa Oromoo baafachuu hin dandeenyetu dhaabbilee Oromoo waa irraa eeggatu si jibbisiisa. Eenyu guutuun addunyaa kanarratti meenatti hima? Eenyu guutuun waaqaa gadi? Eenyu guutuun margaan hanqina qabaa dhibba garuu tokkitti immoo gaarummaa qabaachuu danda'a. Baankiin kun hanqina dhibba qabaa eeyyee garuu waggaa 3 keessatti akka borofaa irraa nu taalee sadarkaa 5ffaa irra dhufe.
baankii biyya kanatti jaare waare baankii Oromoo faa dhiibee boodatti hambise. Dhufee walakkaa akka lilmootti uree walakkaa seenee jechuudha. Shanaffaa. So maal barbaanna nuti? Namni daa'ima jaalatu funyaan irraa waa qabaattus qabaachuu baattus dhaqee dhungatee yoo funyaan irraa waa qabaatte irraa haqeet biraa deema. Namni daa'iman jaalanne immoo funyaan shii wayisa haa dhabu hin dhungatu jechuudha. Kanaaf ormi waan garatti deemtu inni amma hojjetu waan inni hojjetu iddoo inni ga'u waan beekuuf si jajuurra si jaji'uu filata. Atis orma faana taate arraba bareedaa ittiin nama jajan lafa keessee aaduu ittiin nama jaji'an fudhattee walitti hin bahin Oromoo. Mee pirezidaantiin baankii Siinqee obbo Nuwaay Magarsaa dookumeentarii sana keessatti waan jedhan dhaggeeffadhaa. Waggaa 3 darbe kana keessatti waa guguddaa goone garuu bakka uummanni keenya dhaqqabuu qabu bakka bira ga'uu qabnu san geenye moo geenye yoo jenne parsentii xiqqoodha nu bira geenye. Dhugaa baay'eetu nu hafa jechaa. Namni beeku nama neegu jedha. Nuti waggaa 3 keessatti wanti nuti hojjenne xiqqoodha. Namni beeku kan hojjete caala kan isa hafe haasaa jechuudha. Kan hojjete caala kan isa hafe. Waggaa 3 keessatti waan hojjenne hin arbeessinu gurran guddifnu. Waggaa 3 keessatti waan hojjenne hin mixoomsinu hin xiqqeessinu. Garuu immoo tulluu guddaatu nu fuuldura jira. Shayyuu tokko miti. Tulluu gurguddaa baay'eetu nu fuuldura jira. Hin dhiibna. Hin jiksina. Hin yaabbanna. Sababiin isaa imaanaa goototaati waan ta'eef. Inni ati kaleessa jaalattu, inni ati kaleessa leelliftu, goota koo darbe, qabsaa'aa koo darbe, hayyuu koo darbe, ulamaa koo guddaa darbe, sheeka koo guddaa darbe, luba koo, abbaa gadaa koo, guula koo, hayyuu koo darbe. Jetteen nati jajju hundi isaa guyyaa har'aa akka targituuf guyyaa har'aa akka nuti arginu. Ammoo dura kan inni isinii kaase ulaagaa Oromoo keessaa inni tokko qabeenyaa qabaayi. Yoo fuutu qabaa bulfataa siin jedhan. Yoo eerumtu immoo dhattee bultii ogummaa qabdii kaamettiidhaa qusattuudhaa hidhattuudhaa. Kana ana miti kan jedhe warra keetu jedhe. Qabaachuun sooressi dheeraa wayyaa akka jabbii argutti iyyeessi gabaabaa wayyaa akka wayaan ga'utti nama baankii dhaqetu sooroma. Nama baankii dhaqutu qusata. Nama qusatetu liqeeffata. Nama liqeeffatetu deebisa. Nama deebisetu sooroma. Har'a addunyaan kan eenyuuti? Kan warra qabuuti. Maallaqa. Qabaachuun dinagdeedha. Alikoo Daangotee ilaalaa. Har'a Afrikaa bituudhaaf jira. Biyya kanatti hojii raajii hedduu hojjechaa jira. Hojjechuuttis jira. Hojjechuufis jira. Keenya waan Alikoo Daangotee hojjechuu dadhabeeti. Lakki
Baankiif tiraaktara dhabeeti. Alibaabbaa fudhadhaa, Biilgeet fudhadhaa. Namoota addunyaa kanarratti sooroman, namoota addunyaa kanarratti badhaadhan. Dhaabni isaanii, dagaleen isaanii baankii. Isaantu baankii beeka, baankiitu isaan beeka. Egeree keenya boruu har'a arguudhaaf, guyyaa boruu har'a daawwachuudhaaf, guyyaa boruu har'a jiraachuudhaaf qusachuuf barbaachisa. Kan biraa maaliin dhaga'iseetan baankii kana keessatti? Waggaa 3 kana keessatti namoota 800,000 liqii kenne baankiin Siinqee. Nama 800,000 irraanfadhaa. Nama 10 haa liqeessu baankiin Siinqee. Nama 10. Namni 10 hojii ittiin hojjeta. Namni 10 hojii hojjetu kun isa kaleessa baankiif taankii malee jenne sana 0.001 illee deebiseera jechuudha. Namni 10 800,000 dhiisaati. Namni 10,000 liqeeffate kun birrii sana fuudhee galee nyaanni beeka. Biddeen miti birrii. Biddeen bita malee. Dachee Oromiyaatti investii godha. Dachee Oromiyaatti waa ittiin hojjete. Namni kun yoo namum lama yoo too qacarate namoota meeqatu hojii dhabdummaa keessaa bahee gara kanatti deema. Namoota meeqatu hojii argata. Kanaaf nama qabsootti kan galche hojii dhabdummaan biyya kanatti goofee har'as jira. Hojii dhabdummaan guutee jira. Hojii dhabdummaa guutee jiru keessatti hojii qabeessa hojjechaa jiran garuu gaafii nuti of gaafachuu qabnu. Ofii nama biiroo taa'een hojjennetu hojii dhabaa kakaasa. Maal yoo gadhiisee baheef hin hojjetu taana. Hojii dhabaa kakaasuu otoo hin taane hojii dhabaan akkaataatti baankii Siinqee faana hojjechuu danda'u qabsaa'utu irraa eegama. Akkaataa baankiin Siinqee hojii dhabaa qindeessee, gurmeessee, liqeessee fi kennuutu barbaadama. Akka baankiin Siinqee birrii liqeessee fi biraa hin deebine waan nama ajaa'ibu waan hin dhaga'in waan argan viidiyoodhaan waan hin argine. Birrii liqeessee fiitu leenjisa birrii sana. Biizinal litirasiin akka hin qaqqabne leenjisa dhaabatee namni birrii fudhate kan ammoo akka itti fayyadamuu danda'u. Daa'imaa bar uffata bittanii fi galtanii ittiin darbattan. Itti uwwiftan. Akkaataa itti uwwiftu morma ishiitti keessan. Harka ishiitti keessan. Kophee bitaa mirgatti gaafa hidhatti hin jijjiirtan, itti argisiiftan. Akkasitti hidhadhu kunis miila keetu wal xaxaa hin kuftaa. Bitaa mirgatti hin godhiinii. Uffata achi naannessiteen uffatiin sirraan bareedu. Hin barsiisan jechuudha. Namas maallaqa fuutee itti gadhiiftee biraa deebite. Akka ittiin hin nyaanne, akka ittiin hin dhugne, akka hin qisaasessine, akka hin balleessine. Hordoffii barbaachisa jechuudha. Barsiisuu barbaachisa jechuudha. Hojii kooteedhaan damee hundeessanii namoonni birrii liqeeffatan akkaataa itti fayyadamuu danda'an barsiisuun kun immoo waan haaraa, kun immoo waan addaa. Baankii qabnaa. Ishii qabne iyyuu hin jibbina hoo kam taadhuuf? Ishii qabne hin tuffanna hoo kam taadhuuf? Isa suura fakkaatee kompiitara irra taa'u obboleessoo. Dhiiga namaatiin iddoo kana teessaa? Dhiiga namaarra teessaa? Hojjedhu. Baankichitti dubbachuu qaba. Atis itti dubbadhu seeniiti. Mirga kee kabachiisi malee tajaajilamaa taatee gaafa seente. Tajaajila barbaaddu argachuuf mirga qabda waan ta'eef
Mirgi immoo nama reebuudhaan qofa miti kan kabajamu. Mirgi immoo nama arrabsuudhaan, gorsuudhaan. Lakki obbolee dhiigaan dhufee yookiin atuu dhiigdeetta yookiin abbaan kee, haati kee, akkaawwan kee, akaakayyoon kee dhiigeera. Yoo immoo isaan keessa iyyuu jiraachuu hin baanne lakki dhiigaan dhufee na tajaajili. Yoo ta'u baate kan isaa olii jira itti himachuu. Dhaabbilee keenya jabeessuu. Wanti maqaa Oromootiin dhufe hundumtuu tokko bahee jibbaa jedhee waan qabnu hundumaa fuunee irratti darbannee akka inni waliin deemne akka inni waliin kaan mataa keessa gadi rukunnee deemu. Maqa xureessuu, maqa balleessuu, mataa cabsuu, mataa dabsuu. Dhugaa dubbachuuf amma baankii garaagaraa iddoon seenu jira. Dhimmoota garaagaraa dhaabatanii namoota si keessummeessantu jira. Margaa maal si gargaaru? Maal barbaadda? Akkam sii goon? Birri namaa galchuu dhaqee dhaabadhee risiitii eeggadheen beeku. Galchanii suura kaasanii waaqayyo isaanii kabaju kabajaman. Ana kabajanii miti. Bu'aa qabsoo kabajanii. Akkatti as geenye beekaniitu. Gara boruutti deemnu beekaniitu. Ammoo wabii liqii wabii kan dubartootaa teelee birrii faana waliin ta'uudhaan Itiyoo Telekoomii faana kan warra amantaa musliimaa akka amantaa isaanii seera shari'aa guutanii eeganii beekanii guutuudha nuti itti fayyadamuu dadhabuudha malee guutuudha. Oromiyaa keessa tiraaktara meeqatu jira ture? Tiraaktara meeqatu ture? Kana dura. Har'a tiraaktara meeqatu jira? Akkuma barame kaleessa sangaan qonnee, har'a sangaan qotaa jirra, boru sangaan qotuuf deemnaa. Osoo hin taane kaleessa sangaan qotaa turre, har'a akkamittiin sangaa dhiifnaa, borummoo waan biraatti akkamitti ceenaa. Furmaata tukan. Yeroo hundumaa rakkoo himachuurra furmaata kaa deemu. Isa jabaan ati jabaadha galatoomii. Isa laafaadhaan jabaadhu. Maali yoo beeksifni jarana? Amma Oromayyuu beeksisaa turre bar. Amma namoonni na dhaggeeffattan kana margaadhaa waa godhanii margaa maaliif margaadhaa waa godhama of hin danda'a? Waa isinitti hima. Wayin isinitti hima. Baga yaadadhe. Yeroo istiidiyoo margaa shoo imala gootaa eebbisiisuun pirezidaantii baankii Siinqee obbo Nuwaay Magarsaa bira deemee kabajamoo nama guddaadha, nama baay'ee hayyuudha, nama baay'ee beekaadha. Nama baay'ee beekaadha. Ilma keeti Oromoo beeki. Bira seeneen obbo Nuwaay na gargaaraan jedheen, na gargaaraa obbo Nuwaay. Miidiyaan jaaladha. Gaazixeessummaan baradhe. Waan biraan qabu, waan biraan beeku. OBS hin cufame. Maallaqa dhabee cufame. Amma immoo jireenyi koo kanuma shuma kanan beeka shum kanan baradhe waan ta'eef showuu mataa kiyyaan banadha. Na gargaaraa jennaan maalinni haasaan akkanaa naan maalinni haasaan akkanaa maaf si gargaaran ija qabdaa gurra qabdaa bifa qabdaa nama guutuudha. Maal gargaarsa jechuun maal jechuudha? Maanni qaamni kee guutuu miti? Hojjettee nyaattu? Hojjettee jiraattu? Ati nama baratee hojii uummadhu gurmaayi maallaqa sii liqeessina seera baankiin keenya guutuu qabu guuti seera baankiin guutuu qabu guuti liqeeffadhu hojjedhu hojii dhabaadha hojii dhabaawotaa akkasitti hojjedhu kan gargaarsa waan ta'e nu biran jiru maal jennee si gargaara maal ulaagaa kamiin si gargaara naan jedhe. I'm proud baay'een itti ofin anuyyuu ofin bare edaa margaan nama gargaarsa barbaadu miti. Yoommoo dhaabbanni kee guddatee humna qabaatee miidiyaa banattee miidiyaan kee guddate dhaabbata koo faana hojjedhaa jedhiiti xalaanuu fidi. Na faana hojjedhaa.
kadhaa otoo hin taane na faana hojjedhaa jedhiitii kootu. Namoota nuti wajjin hojjechuu dandeenyu yoo ta'e si faana hojjennaa. Baradheen bahe mana sana. Baradhee tan bahe. Anuu idda gaaf sanaati sammuu koo keessa maaltu jira? Na gargaaraa kan jedhu sammuu koo keessaan balleesse. Na gargaaraa kan jedhu sammuu koo keessaan balleesse. Hojii gaariin hojjedha yoo ta'e ispoonsara na godhaa. Hojiin koo isaan gammachiise qaqqabummaa isaanii dabalachuudhaaf margaa ispoonsara godhu. Yoo didan immoo margaan gara biraatti jijjiirama jechuudha. Gara biraa waan biraa deeme iddoo biraa deeme jechuudha. Kanaaf seera baankiis beekuun, seera liqii beekuun, seera liqeeffachuu beekuun, liqeeffatanii deebisuu beekuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf waan hundarra na raajee tajaajila baankiin iddoo baankiin siinqee ka'ee iddoo baankiin siinqee ga'e dhaggeeffadhaan. Gaafa gara baankitti ceenu qusannaan baankichaa gara biliyoona 6 qofa ture. Kan amma maarchii 31 kan darbe kana laallu gara biliyoona 100 fi biliyoona 58 guddate jechuudha. Gama biraatiin liqaan keenya agamiin guddate waliigalaan gaafa laallu gaafa baankitti ceenu gara biliyoona 13.8 ture. Har'a teenye gaafa laallu biliyoona 100 fi biliyoona 8 ga'eera jechuudha. Kuni hojii jabaa ajaa'ibsiisaa jechuun hin danda'ama. Kanan biraa kaapitaalli baankichaa gara biliyoona 21 ga'ee jira. Peedaappi kaapitaalli kaffalame immoo yoo fudhannu gara biliyoona 15 ga'ee jira. Industirii baankii keessatti guddaadha baay'ee. Biliyoona 15 baankota muraasa kan ga'e. I think baankii lammaffaa or sadaffaa taana jechuudha kanaan. Hunda caalaa immoo kaapitaalli waadaa galame jechuu kooti gara biliyoona 75ti. Kun industirii baankii keessatti dhagahamee hin beeku. Tokkoffaadha jechuudha. Sadarkaa tokkoffaarra jirra. Baay'inni maamilaa baankichi qabu gara miliyoona 9.3 ga'ee jira. Baankota kaan irraa immoo kan adda nu godhu lakkoofsi liqeeffattoota baay'ee guddaadhaan baankii kanaa jiru. Gara 800 geenyee jira. Dhumarratti dookumentarii kana ilaalaa. Dookumentarii baay'een jaalladhanii waan galmee seenaarraa, waan kaleessarraa, waan dheengaddarraa walitti qabamee dhufu baay'een jaalladha. Sababiin isaa kaleessi daawwitii keenya har'aati. Har'i daawwitii keenya boruuti. Keessatti of ilaalla jechuudha. Namni daawwitii keessatti of ilaaluu dhaqee yoo of hin argine rakkootu jira jechuudha. Yookiin daawwitii sana rakkoo qaba jechuudha. Yookiin nama of ilaaluu dhaqetu ija hin qabu jechuudha. Yoo namni ija qabu of arga daawwitii keessatti. Yoo ija hin qabaanne garuu of arguu hin danda'u. Kanaaf daawwitii keessatti of ilaallu kaleessumtii keenya har'umtii keenya. Kaleessa waldaa liqeef qusannoo Oromiyaa har'a immoo baankii siinqee. Kaleessa baankii hin qabnu har'a immoo baankii qabna. Baankichi seera guuteera eeshiin. Baankichi amma nuti barbaannu ga'eera lakki. Ana miti pirezidaantiin baankichaa iddoo yaanne hin geenye. Tulluu gurguddaatu nu fuuldura dhaabbataa. Akkasitti nyaasa. Xumura irratti obboonni waa'ee maal jedhanii? Hojjettoota koo dameewwan baankii siinqee keessa jirtan hundi keessan aantummaa qabaadha. Aantummaa qabaadha. Maamila keessan kabajaa. Kaayyoo Oromoo galmaan ga'a. Kaayyoo pirezidaantii Oromiyaa galmaan ga'a. Aantummaa qabaadha. Aantummaa qabaachuun nama tajaajiluun anaaf waan baay'ee xiqqoo wayini xiqqoodha. Anammoo hojii kooti waan hin hojjechaa jiru kun anaaf baay'ee xiqqoodha. Sababiin isaa kanaa ol hojjechuutu narraa eegama. Biyyi lubbuu kenne. Miila kenne. Harka kenne.
ija kenne, gurra kenne, lubbuu kenne. Isatti kana hunda kennuun hin ulfaanne. Nutti garuu tajaajila kennuutu nutti ulfaata. Daandii aspaaltii irra deemaa. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Dhaamsi isaan dhumarra dhaaman kun garuu ergaa jabaa qaba. Aantummaa qabaadha. Aanaa keessan beekaa. Baankii fi taankii hin qabnu jennee isa lafaa kaane baankii fi taankii akka qabnu namatti agarsiisaa. Baankonni keenya biraa, dhaabbileen keenya biraa, namoonni keenya biraa kanarraa barachuun, kana hubachuun guddummaadha. Waan kalee darbe beekuudha. Kanatu na dubbisee akkan dura isiniin jedhee adiin adiidha jechuun, gurraachaan gurraacha jechuun dhugaa tiksu. Dhugaan immoo ilma waaqaati. Madaallii Oromoo keessaa tokko immoo isa. Abbaan fee dhugaa dhoksuudhaan kophee guddaan sirra jechuu danda'a. Ati garuu gaafa inni miila ol kaase huma mul'atta. Margaan gaasuuti fayyaa ta'a. Guddaa galatoomaa isiniin jaaladha.